Jirtu ilmi namaa ni dhalata heera uumama waaqaati ni guddata dhalchee bakka buusee du'a akkuma Ali Birraahan garuu hojiin sabaaf hojjetan hin duutu awwaalaa olitti qabrii olitti wanni hafu hojii quuqama sabaatiif hojjetteetiitu eenyummaa kee hima sun maali amma warra shaggooyyeen haraamiyyuu jira sirbi haramii heelleen haramii jedhan akkana jechuun Oromoo tahanii uumamuun haramii jechuudha. Namni hattiin beekamu eenyummaan isaa hatti beekamtu aadaasaa, afaansaa, duudhaasaa, heeraaf seera isaatii fi biyya isaati. Ati warra biyyaas hin qabdaniiti akkanumatti heellee sin utaalinaa shaggooyyee sin dhiitinaa dhala boruun dhaalchisinaa warra jiru jira. Warra kanaan adabadhaan jedhan sadarkaa duraatitti gaaga'amarra odoo waliin hin geenye aadaa saba Oromootirra akka adabataniin gaafadha.